waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala akkaataan hundeeffama isaa Oromiyaa fi Finfinnee walitti dhufee hundeessine hundeeffamni isaa guyyaa gaafa 29 ji'a jaaffaa 2012 amma waggaa sadaffaa keenya gana reefu qabannee jirra jechaadha. Waggaa sadaffaa keenya keessa jirra amma. Egaa waldaan kun yoo hundaa mul'ata qaba, kaayyoo galma qaba. Kanaaf ergama isaa san walitti qabatee tarsiimoo isaatiin tarsiimuuf hojii maaxa akkaataa deemsa waldaatiin wal qabatee akkamitti deemna, maal irratti deemna an jedhu sirriitti hojjetee leenjii adda addaa ga'umsa leenjiidhaan qophaa'atti yookaan immoo labsii 985 muraa 2009 irratti hundaa'ee kan ijaarre waldaa kana ijaarru federaal irratti kan ijaarre sadarkaa federaalaatti waldaalee dargaggeessi ijaar an calqabaati akka Itoophiyaatti sadarkaa biyyaatti biyyoolessaan ijaaramnu an calqabaati. Dinagdee qofa irratti dargaggeessi Oromoo ammana ijaaramu irratti hin turre. Baay'inaadhaan dargaggeessi keenya siyaasa qofa irratti yeroo baay'ee siyaasa irratti hundaa'a. Dargaggeessi keenya tokko dhalatee waggaa 8 irraa kaasee mana barumsa siyaasa bilisummaa Oromooti. Gaaf digirii isaa giraajeet godhu inni mataa isaatiin iyyuu yuunivarsiitii siyaasa bilisummaa Oromooti. Dinagdeen isaa olaalamu garuu hidhii kophee isaa jala jira jechaadha. So wal biratti ilaaltee nama madaaltu yeroo marasaa gaafataa ta'a malee deebii laataan ta'u jechaadha dargaggeessi tokko. Sababni isaa siyaasa qofaan ga'umsa qaba. Dinagdeedhaan garuu maarkaan qabu. Kanaaf yeroo marasaa iyyuu hin gaafataa jechaadha. Deebii argachuu hin danda'u, gaafis hin quufu. Gaafii namni immoo hin quufne deebii argachuu hin danda'u. Deebii namni hin arganne gaafii hin dhiisu. Sababni isaa dandeettiin siyaasa keenya mataa keenya oliidha. Dinagdeen keenya kophee keenya gadi siin jedheen jira. Kanaaf jidduu keessatti sagaleen nama hiyyeessaa yoomiyyuu hin dhaga'amu. Sagaleen hiyyeessi furdaan tokko hoggaasitti dubbatuu fi dureessi qalluun tokko dubbatu caalmaa kan si sodaachistuu fi kan dhaga'itti qabu biyya irratti irre dureessa qalloo saniidha jechaadha. Furdaan namni furdaan hiyyeessa ta'e sagaleen isaa amma fedhee furdatee irre akka qorqoorroo warri geetitti gurrarraa nama eeyya malee sammuu keessa sin deddeebi'u jechaadha. Kanaaf maalifni kana sirriitti hubanneeti qo'annoof qorannoo keenya keessatti bu'aa qabeessummaa hundeeffama waldaa kanatti irratti sirriitti qo'achiisne ikoonomistootaan saayikolojistoota adda addaatiin anis xiqqoo ishee yaa kooperaatiivii fi seera kan inni baradheesi. Kooperaatiivii intarnaashinaal kooperaatiivii ammoo koop kan jedhamu irratti baay'ee tokko hoobii kiyyaadha. Ijaaraman jaaladha. Dhaloota kiyyarraa qabee ijaaramuudhaan nyaachuu, ijaaramuudhaan jiraachuu, ijaaramuun hojjechuu wanni godhu hunda waldaa fi ijaarama nama 5 nama 10 ol ta'e malee nyaatumarree nyaachuun natti tolbaa izawee. Kanaatiif iyyuu dirqama ijaaramee wajjin humna walii ta'anii hojii irratti qofa kiyya siyaasni yeroo marasaa hiyyummaa irratti hiyyummaa siyaasa hiyyummaa fi durummaa jidduu jiru malee siyaasa akkana waan biraati irratti siyaasa akka adda addaa ajandaa godhadheetis hin beeku ajandaas qabadhee ba'ee hin beeku. Qabsoon qabsaa'ee martuu keessatti umurii kiyya keessatti qabsoon qabsaa'ee hunda isaa fayyadamummaa walqixxummaa saba Oromoo magaalaa kana keessatti qabuutti kanan qabsaa ture. Yeroo ammaa kana immoo galata Rabbii hoggaa sadii nu gaafran kan deebiin calqaba laatan mirga ijaaramaati. Mirga ijaaramaa immoo erga oopin ta'ee banaa ta'ee erga mirgi sii laatame ijaaramuun bilchinaan ijaarrachuun hubannoodhaan qalbii mana bultee tokkummaa godhattee ilaalcha adda addaa dhiistee qabeenya waliin qabdu Oromummaa diina waliin qabdu immoo hiyyummaa sirna waliin qabdu sirna gadaa jettee ijaaramuun kee dirqamaaf murteessaa waan ta'eef waa'ee achii dhufte ati qabaa ati dhabaa ati doofaa ati qaroo ati maalidhaa dhiistee sabummaa kee qofa jiddu gala godhattee yoo ijaaramte waggaa dhiyoo keessatti waggaa xiqqaa keessatti bu'a qabeessa taataa jechaadha. Dargaggeessa 175 amma mindeeffamaa jiru jeetaan waldaa kana keessatti waggaa 3 kana keessatti konkolaataa 5 qabna. Caffee miidiyaa amma miidiyaa televezyiinii ta'uudhaaf deemaa jirra. Horn Africa Business College keenya kana hin qabna. Magaazana mana kuusaa 12 qabna. 6 asitti kan qabnudha Finfinneedhaa. 6 Oromiyaa keessaa qabna. Konkolaatonni 2 3 kan fe'umsaati.
lama immoo kan biiroo maanajimentiin biiroo ta'e anis akkasumatti akka gaggeessaa olaanaa tokkotti biiroo tokko kan ittiin deemu amma protokoolii keenya eeguu danda'u VIPdhaan kan deemuu qabnu jennee waan fudhanneef maaliif akkaataa moggaafama keenya pirezidaantaan isheenidha. Pirezidaantii hoggaa jedhamu sadarkaa Itoophiyaatti cooperative use multipurposeedhaan an calqabaati. Kanaaf dirqama deemaa jirra akka biyyaatti amma caffeen waabii biyyatti taatee jirti jechaadha. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akka biyyaatti akka magaalaa qofaatti hin ta'in akka biyyaatti waabii taanii jirra. Xaafii waan adda addaa kuduraa muduraa fakkeenyaaf waggaa lamaan har'aatirraa kaasnee sadarkaa magaalaa Finfinneetitti waggaa lamaan kana guutuusaa gabaa sanbataa kan jedhamu nutu calqabe. Calqabaaf sadarkaa magaalaa Finfinneetitti nutu calqabe magaalaa gabaa sanbataa jedhamu. Gabaan sanbataa dirqama qidaameef sanbata hoo gabaatti gadi baatu hiyyeessis dureessis hojjetaa mootummaattis hojjetaa dhuunfatis gabaatti baheeti oola. Hin bitata waan harkaa qabuun overtimeidhaanis haa ta'u maaliidhaanis gaafa saniif qofa gatii madaalaa gadi buusni rakkaashan rakkasat kan ta'eetiin dhiyeessuudhaan miseensota keenyaaf kireeditiidhaan kennuudhaan ji'a sadiin akkamitti akka kaffalatan nyaachaa kaffalachuu akka danda'an akkasumas immoo diskaawuntii gochuudhaan akkamitti akka ijaaru utubuu akka qabnu sirriitti dirqama keenya taanee seera keenya keessattis galfannee hojjechaa jirra jechaadha. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kaayyoo kaayyeffatee ka'e irratti walakkaadhaa ol karoora isaatii ol bakkaan ga'atee jira jechaadha. Bakkaan ga'atee jira. Isa hafe immoo wal gargaarree miidiyaanis yoo sagalee nuu ta'e qaamni milaallatu soo nu deeggare caalmaa isaa humna nuu ta'e kana caala fakkeenya taanee baay'ee award kan jedhamu irratti international global award irrattis waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa Pan Africa dargaggoota Pan Africa Youth chapter irrattis yaada dhiyeessin irratti tokkoffaa ba'ee kennaa dheeressaa barreessan kan keenya tokkoffaa ba'eet kan difeensi godhe akka addunyaatti immoo dabarree Dubaay irrattis guyyaa 17 leenjiin addaa fi miitingiin addaan gaggeeffamee egaa akka addunyaatti immoo dargaggeewwan jira keessa challenge use kan jedhamu keessaa tokkoffaa baanee waancaa warqiitii fi waancaa warqii akkasumas sartifikeetii madaaliyaa badhaafamnee jirra jechaadha yeroo ammaa kana. Biyya kana keessatti politikaal ikonomikaal fi ikonomikaal politikaalitu jira. Jara kana lamaantu wal dorgoma yeroo marasan. Harka tokko politikaal ikonomikaaliin ni mo'ata. Harka tokko immoo ikonomikaal politikaaliin ni mo'ata. Politikaal ikonomikaaliin harka tokko mo'annaan duubatti deebi'ee namni naman ta'u inni ijaarama. Ikonomikaal politikaaliin garuu yoo mo'ate ikonomiidhaan dinagdeedhaan yoo siyaasa mo'atte yeroo marasaa ati ol malee gadi hin jirtu. Oluma deemta jechaadha. Hin guddatta hin bal'atta malee hin dhiphattu jechaadha. Siyaasaan garuu siyaasaan dinagdaa'uun dinagdee dhuumuun dhumni kee badiidha. Dhumni isaa badiidha. Biyya baay'ee argina jira. Itoophiyaa nama keessattuu biyya waggaa 27 nu bulchan argina jiratti beelleef. Waggaa 27 guutuu biyya Oromiyaattis biyyatti Itoophiyaa hundarra kan jiru hundarratti iyyuu difeensi ta'anii konfis dhimmoota keessa galchanii wanni jiru hunduu achidha. Biyya biraa qabu amma jedhamu jechuudha. Garuu biyya san jalatti biyya biraatti ijaaran magaalaa biraatti ijaaran hoo rakkoo kan keessa ta'anii dhukaasan fa'aa ijaaran. Garuu gaafa isaan dhangorraa bu'an inni sun hunduu hin jige moo hin jigne jijjigee jira jechaadha. Gana akka biyyaatti gana ba'aa ta'aa jira jechaadha. So politikaal ikonomikaaliin yeroo marasa ulfaataadha. So waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatis yeroo ammaa kana wanni hubanne kan xaafin siyaasa ta'e. Calqaba xaafii fi xiitiidhaan hin qalladamu jedheen kan yaani baay'ee. Xaafii fi xiitiidhaan qalladuun lubbuu uummataati irratti murteessuudhaadha. So kana warri jiru warri beekaman warra abbaa qabeenyaa kurnan jedhaman biyya Itoophiyaa keessatti warri abbootii qabeenyaa kurnan beekaman hin jiru. Waraana keessa galu hidhatanii uffatanii galu dinagdee maallaqa sirriitti qabu guurratanii jiru. Kanaan gara qarshii biiliyoona 28tti kan ramadamuu danda'e
Oromiyaa keessa kan sirriitti hooggansi Oromoo Oromiyaatti seeroo amma kana dhaga'ee jira galata rabbii waan baay'ee nu gargaaraa jiru amma heeruun dirqama waan tureefi waan beeknu waan jiruuf waan beeknu akka siyaasa dinagdeetiin nu dinagdeedha hoogganna garuu siyaasa fidanii dinagdee keessa galanii minaan keessa hoogalan qe'ee keenya dhufan waan ta'eef hin beeknaa jechaadha akkaataa dhufaatiin isaaniitis hin beeknaa jechaadha kanaaf dursinee nuti waan dammaqneef deeggarsa faayinaansiti dhabnee turreeyyuu malee baay'ee hin gurraa turreeyyuu jechaadha hin sassaabna turreeyyuu jechaadha ajandaadhuma kan godhanne godhuu hin dandeenye akkuma beekamu biyya kana keessatti ajandaa siyaasaa ajandaa namni wal jibbiinsa ajandaa ittiin namni wal jibbu ajandaa ittiin keessattuu sabni keenya ittiin jibbamuu qabu baay'ee isaa luqqisu hin harkisu hin dhuumu nuuf kennu nu immoo ajandaa san baannee gabaarra oolla gabaa san irratti immoo aniifati waliin gallu wal nyaan wal lolaa oolla nu ajandaa kennine hin beeknu tanaan dura amma garuu ajandaa kennuu calqabnee jirra tokko jenneeti ajandaa isaa fidasan irraa fuunee bareechine akka isaanii ta'utti akka nuyi mo'annutti goone ajandaa deebisnee kennineefii jirra. Kanaaf ajandaa deebisnee kennineefii akka nuuf hojjetan goone hojii manaa godhanii mootummaadhaaf fidanii kan turan hojii manaa goonee deebisaafii jirra jechaadha yeroo ammaa kana faallaadha. Sababni isaa mootummaan kuni mootummaa keenya jennee fudhannee jirra jechaadha. Mootummaa keenya immoo jeeqamuu hin qabu. Ansidiin kun ji'a 7 booda uummanni Finfinnee fi uummanni Oromiyaadha akka jirutti wal ta'ee masharraa mootummaatii fi biiroo muummicha ministeeraatii fi biiroo kantiibaa magaalaa Finfinneetii fi pirezidaantii Oromiyaa keessa kallattii dhaqeet uummanni hudhee baaseet fonqolcha gaggeessaa jedhanii turaniyyuu kaayyeffanni isaanii kana tureyyuu. Torba gabaa xaafii kanaan qofa akka Suudaan irratti tarkaanfii fudhatametti Itoophiyaa irrattis bifa saniin fonqolchiin gaggeeffama jijjiirraa akkasitti fidna nun bulchu sabni keenya jedhanii saba keenya irratti nama keenya irratti mootummaa Oromoo irratti xiyyeeffatamee kan ka'ee turedha. San sirriitti waan galleef waltajjii irratti fuulatti qaalii jechoota kan fuulatti an nutti fayyadamee nutti dubbateetu jira baay'ee an hooggansuma keessa taa'ee kan jiru. So kun immoo nu jiraannee moo dhumneeti kan jedhuun jannoo fudhadhee bahee gaafa san waltajjii irratti otuu lubbuun kiyya jiru hin godhamu hin ta'u yoomumaayyuu hin jaalamu kanaaf rakkoo keessa hin galtan rakkoo keessa wal galchuun hin danda'amu dhangoos hin qabdan humna hin qabdan jenne xaafii kaara kuntaala 5,000 sassaabuu dandeenye kutannoodhaan itti galle maallaqa rivoongi fandi kan jedhamu tokko jira rivoongi fandi san biiliyoona tokkoof miiliyoona 400 kan jiru maallaqni kun arramadameef yuuneenota hundaa hudhanii qabanii maallaqni ittiin kennamu maallaqni garuu kara biraa jira maallaqni kan jiru addis bidirina quxubarra jira maallaqni kan jiru kara biraa jira minaan irratti ooluu kan qabu minaan hin bitamne magaalaa Finfinnee keessatti yuuneenonni akka hin binne duramaayyuu hidhamee jira qabamanii jiru so nuti immoo humna hin qabnu minaan hin qabna humna maallaqa hin qabnu maallaqa nu deeggaraa jenne booddee rakkoon innaa dhufutti rakkoo irratti dhufanii miliyoona 32 nu ramadanii isiidhumaayyuu agarraatti iyyuu nu galchine muranii nu galchuun nuti immoo jalaa sirriitti galchine success taanee akkaataa amma argitan yoo ta'e maqsi keenyatti iddoo dhiyeessii keenya mana kuusaa keenya irratti agartan yoo ta'e madada isaa yuuneenotaaf akka dhiyeessinu goone maallaquma keenyan magaalaa Finfinnee keessa warran jiran yuuneenii 11 irraayyuu maallaqni isaan biraan rivoongi fandii jedhamu yookaan fandii naanna'aa jedhamu saniitiin maallaqa naanna'u saniitiin okkee jennee socho'uu amma danda'amutti qarshiin biiliyoonni tokkoof miiliyoonni 400 kara waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatti naanna'uu qaba hoogganuu hin dandeenya humna hin qabna kanaaf paaworii keenyan hoogganuu qabna maallaqni isaa naanna'u jennee amma murtaa'ee garantii gamtaan baankii Oromiyaattis nuu fudhate gamtaa baankii Oromiyaa jidduu keenya keessa galchinee garantiidhaan maallaqa san amma naannessiisaa jirra fiigaa jirra ergama keenya 7 keessatti kuntaala 3,900 dhiyeessina jennee amma kuntaala 2,900 Finfinneetti galchaa jirra jechaadha guyyaa har'aatis midhaan galaa jiru jira san boodatti iftaan guyyaa jimaataatti qaama milaallatu hundaa fiignee parsantii calqabanii kennamee san ofirraa naannisinis bittinneessa minanii marsaa 2ffaa
Kasidin ku keessa minaan kiiloo takkitti qarshii birrii 100 fi 10 waggaa galchan. Kiiloo takka birrii 110 haati hiyyeessaa takka eessaa fiddee bitti. Yoo san iyyiin calqabammoo hin calqabamu. Kanaaf ajandaa siyaasaa godhamuudhaaf ta'ee jira jechaadha minaan. Amma immoo fayyadaman mootummaan naannoo Oromiyaadha. Minaan akka Finfinneetti hin galle godhaa jira. No. Waan yaadame. Oromiyaa keessa bittinnaa'ee gabaa Oromiyaa keessa kan minaan bitaa jiru isaan. Asidin ku keessa minaan xaafii kollaa alaa yoochi kollaa kan jedhamu hin jira. Kollaa ittiin jeessoo fi jibsamiin ittiin bitamu affeelamu kan kollaa san fuudhati ilaalaa. Namni miidiyaa kanarratti hordofu kamiyyuu kollaa san fuudhee sirriitti ilaalu. Kollaan sun xaafiirraa hojjetama. Xaafii asii ekspoortii godhanii kollaadhaan hojjetanii fiduudhaaf. Faasigaadhaaf amma asuma asitti qaamni hin ilaallatu kan beekuu qabu. Hanqaaquu takkitti qarshii 25 galchuuf deemaa jiru. Amma immoo lukkuu gatii re'eetitti deemuutti jiru. Lukkuu takka 2,500 galchuuf deemaa jiru. Anamma hojjetamaa jiru immoo ammas ayyaana faasigaatiinis wal qabatee kan itti deemaa jiran. Dhadhaa kiiloo tokkicha. Dhadhaa kiiloo tokko birrii 1,200 galchaa jiru. Galchuuf deemaa jiru. Damma kana dammi kuni damma filatamaadha. Damma daamuudha dammi kun. Dammi kun achitti kan gurguramu 250 300 gurgurama. Isaan garuu kan ittiin gurguruudhaaf ammas damma kanas balleechuudhaaf damma irratti xiyyeeffatanii buna irratti xiyyeeffatanii kuni buna Wallaggaati. Bunni ergaa caffeettis jira. Bunoota jiran kanaan wal qabatanii maal hojjechaa jiruudha jarri. Gabaan buna Itoophiyaadha. Yeroo ammaa kana addunyaa irratti maal keessa jira? Maaliif kwaalitiin isaa bu'uu danda'e? Buna biyya keenyatti fi buna biyya ormaa wal bira fidaniiti kan hojjechaa jiran. Bunni biyya keenyaa kwaalitii oduu qabu garuu buna Ugaandaati, buna Rwaandaati, buna Taanzaaniyaati. An addunyaa irratti fudhatama qabu kan Itoophiyaa gatiin qabu buna dhuumamaati miti artifishaaliidha jechaati kan nurratti hojjechaa jiran jecha. Kan keenya caffee nama bakka gabaa caffeen seen irratti hogaasen dursanii shiramaru yookaan karaa warra karaa eegurratti waan ta'e godhaniit oomishni keenya akka karaa irratti rakkatu godhu yookaan immoo karaa irratti eeganiit an caffee jedhan caffee mahuun hin akka ribataan jedhu qilleensa irratti fudhatu. Finfinnee irraa useen qilleensa irratti fudhachiisuu calqabanii turaniyyuu amma dhaabanii jiru. Istiin nu har'umaa illee konkolaataa sadiidha. Kan kaleessa minaan kanan feesis har'a amma sa'aatii kanatti na jalaa fudhachamuudhaaf amma kan marfamee jiru jecha. Ammaan wal eegaa jiru. Akka hattuutitti waldaan dargaggoota caffee akka hattuutitti tajaajila uummataatiif mootummaa bukkee dhaabbachuudhaaf qaamotuma mootummaa jalaa dhokachaa walumaan hojjechaa deema. Amma yoomitti kuni ta'a bulchiisni gaariin rakkoo keessa jirra. Kana laaluu qaba. Mootummaan ofii jedheetti nu deeggaruu qaba baay'ee. Nuufi miti. Nuyi biyya baraaruu irratti kan dhaabbachaa jirru. Oomishoonni kuni hundi isaa maqaa qaba, bakka qaba. Dhadhamni isaaniitiyyuu akka qaba. Bunni Keeniyaadha. Keeniyaan buna inni oomishtu hin beekamu. Bunni Keeniyaa baay'ina qaba. Kwaalitiin qaba. Garuu kwaalitiin isaa kan buna Wallaggaatii fi buna ergaa caffeetii fi buna Dillaa, buna Guujii, buna Jimmaa hin gahu. Kan afraniitu iyyuu jira baay'ee asuma. Bunni bakka hundaatu as hin jiru. Dammi kun damma Beenci Shakkooti. Kan uumamaati. Dama daamuudha. Waan hundaafuu qoricha kan ta'uudha dammi kun. Toonii lamaa fi walakkaadha kan gursisaa jiru. Oomishi isaa kan jiru nuti. Isaan achitti qilleensa irratti fudhatanii achumaan kana Dabuub Suudaanitti dabarsuudhaaf immoo nuuf falmaa jiru. Liibiyaa yoo fudhatte fayyadama xiqqoodhaaf jechaadha. Dhimma nadaajii irratti xiqqoodhaaf jechaadha. Koloneel Muhammad Gadaafiidha ofirraa fonqolchanii istilnoo mootummaa dhabanii jiru. Yemen ilaali. Yemen biyya Itoophiyaa kana duraan uummata keenya irraa hin tuffatu turan. Har'a garuu biyya keenya keessa asfaaltii irra deemanii kadhachaa jiru argite yoo ta'e. Biyya keenya keessatti kadhannaa irra jiru.
Debuu Afrikaan ilaal. Debuu Afrikaan kara deemaa ka shalabboota wajjiniin wal kabajee wal jaallatee jiraata. Maaliif jennaan tasgabbaa'uu hin dandeenye istiil aga ammaatitti irra. Suudaan aga har'aatitti mootummaan qaban minitiraasdiidhaan bulaa jiru. Biitti baay'een isaa Saudi Arabiyaan tanaan dura Iraanii fi Saudi Arabiyaan balaa namni tokko isaanii qofti biyya lamaan itti irrattidha. Dhiibbanii fi tuttuqqaan seeraan ala nama acuucuun dhiibuun saba tokko irratti dhiibbaa addaa fiduun maqaa wal tuttuqqaa balleessuun xureessuun hankee namni tokkichi gamoorraa of dha'uudhaan Iraan kan waggaa meeqaaf waggaa 17 mootummaa dhabdee sabniif sablammooleen wal nyaachaa kan jiraachaa ture. Saudi Arabiyaan of fudhatte tanaan dura mucoo takkittiin sarbamee jira eenyummaan kiyya sarbamee jira jettee beenzila ofirratti naqxee waan of gubdeef qofaadha. Waggaa meeqa guutuu mootummaa malee kan dhabamanii jiraachuu danda'an. Bakka hunduu biitti baay'een isaa keessa isaa seenti sodaachisaadha. So waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaattis akka waldaa kuufattu hin ta'in an akka dhuunfaa kiyyattis ta'e miseensonni wayillayyii keenya marti isaaniitti bifa tokkoon wal fakkaataadhaan waan iftaan dhufu dursinee tubanna. Dursinee beekna. Dursineetis wal beeksisna. Wal hubachiisna. Qaamolee dhimmi ilaallatu garuu nutti siqanii nurraa gaafachuu qabu. Nurraa fudhachuu qabu. Maaltu jira? Maalirra jirti biitti teenya? Yeroo marasaa miidiyaan mootummaa lammaffaadha duratti. Waggaa lamaan har'aa mootummaa sadaffaatti gadi bu'e. Barana mootummaa afuraffaarra jira. Maaliif jennaan uummanni Itoophiyaa miiliyoonni 115 hundi isaa miidiyaa harkatti baatee waan deemuuf ga'een miidiyaa gadi bu'uu danda'a. Kanaaf miidiyooleen sirriitti hojjechuu qaba. Miidiyaan uummata irratti hojjechu. Miidiyaan sabaaf saba nama walirratti hojjechiisu. Warri yakka hojjetanii ba'anii waan addaa fudhatan. Interpol poolisiin maaliif dhaabbate? International Interpol poolisiin kan dhaabbachuu danda'eef bar yakkamtoonni seeraan ala wanni godhan akka adaba godhataniif. Namni magaalaa keessatti siyaasa nageenyatti qabsaa ture. Hoo bosonatti galee waraana leenjifatu. Maaliif gadhiifamee achitti hoggaa taphatu? Maaliif cal jedheen ilaalamu? Diinagdee maallaqa biyya alaatii guuranii dhufanii asitti bittinneessan. Doolaarri meeqa hoggaa qabamu? Achittis asittis hoggaa qabamu. Biitti waan nageenya dhabdee oduu jirtuyyuu maallaqni hoo bittinnaa'amu hin beekama. Garuu maaliif walitti hin qabamne? Kanaaf yoo ilmoo namaati irratti karaa lolaatiin waan baay'eedhaan uummata Oromoo kana kakaasanii turan baay'isawee. Morma muranii sibiilatti morma kaawwatanii morma namaa kaa'anii fuudhanii naannoo biraatitti agarsiisaa miidiyaadhaan kallattii of waraabanii of gadhiisan. Ammas immoo dhufanii ji'a lamaan har'aatiin booda mootummaa muummicha ministeeraataan taa'aa jechaa jira bara har'a gadi ba'eetu. Namumti akkasitti morma nama jiraadhaan namni biddaan itti waaddee har'a duubatti deebi'eet mootummaa taa'aa ji'a lamaan har'aa muummichi ministeeraa ana ta'a. Naannoo hunda irrattiyyuu humna addaa kan keenya nan ramadadha jechaa jira bara. Gadi ba'ee dhaadachaa jira. Maaliif jennaan xaafiin kun bakka minaan ba'ee dhume abbaa dhabe. Baay'ee konkolaataan lama daldaltoota seeraan ala akkasitti daangaa darbanii karaa biraatti fe'anirra kan boojineedha kun. Minaan har'a fidanii kuniyyuu. An booji'ameedha. Minaan boojii calqabne amma. Nama mooti kan boojinu. Amma an boojinu minaan karaa malee deemu jiru booji'aa jira. Kuni sirriitti itti fufuu qaban. Kana mootummaan dammaquu qaba. Tokkoffaan hundeeffamni ka'umsa keenya irratti amma yeroo ammaa kanatti naannoo hunda irratti naannoo 11 irrattidha kan hojjennu. Biiroo 29 qabna amma yeroo ammaa kana. Akka biyyaatti. Naannoo Amaaraatti Kamisee keessaa biiroo qabna. Ataayee irratti biiroo hin qabna. Asiin dhuftee Mooxaa irratti amma banamaa jira. Matakkal keessatti hin banama. Maaliif jennaan Matakkal keessas namoota hin qabna waan ta'eef. Bakka namni keenya afaan keenya dubbatu hunda irrattiyyuu biiroo hin bannaafi mana kuusaa hin bannaafi hojiitti galchinaan. Bakka jiru hunda irrattiyyuu bulee horaati irraa hin qabna, caasaa qabna, mandii irraa qabna, wallagga irraa, asoosa irratti hin qabna. Bakka jiran hunda irratti meenchi shakkoo akkuma siin jedhe kibba lixa Itoophiyaatti irra sirriitti dargaggeewwan ijaarree addis biratti jennee inda'um waldaa dargaggoota haaraa jennee ijaarree sadarkaa Itoophiyaatti beekamtii fudhannee waliin National Cooperative Youth League jennee dhaabaa jirra jechaadha. Liigiin qabdu biitti keenya wanni Itoophiyaa addunyaa yuuneenii addunyaa keessaa ala taateef waan lama hin qabnu ijaarama lama hin qabnu. Tokkoffaa Cooperative Society Youth League yeellan hin qabnu. Lammaffaa National Cooperative Federation hin qabnu.
Kana lamaan hin qabnu bitti Itoophiyaadha. Kana lamaan waan hin qabneef bara 1953 seera waliigalaa addunyaadhaan mallatteessitee Itoophiyaan fudhattee jirti. Bara 1958 yuuneenii hundeessitee jirti. Sirna Haile Sillaasee keessatti. Sirna mootii Haile Sillaasee irratti kan hundaa'edha. Yuuneenii kan hundeessuu dandeetti Itoophiyaadha. Har'a garuu Itoophiyaan miseensummaadhaan keessaan qabdu. Doktor Lammaa Magarsaa fa'aa qacaramummaadhaan keessatti qacaraman malee biyyaaf bakka bu'aniiti miti kan achi keessatti jiranii hojjechaa jiran yeroo ammaa kana. Maaliif kun ta'e jennaan biyyi keenya ijaarama addunyaan qabdu hin qabdu. Waldaa dargaggoota liigiidha siyaasaa paartileedha dargaggoolee paartilee siyaasaa kan qabdu Itoophiyaa fi Dambuu Afrikaa fi warroolee ofitti hin dhamannedha. Biyyoolee ofitti hin dhamannetu dargaggoo liigiidha qofa siyaasaan dhaabbata. Maaliif jennaan biyyi kun cooperative youth liigiidha. Maaliif jennaan dargaggeessi diinagdee harkaa hin qabne siyaasa paartii siyaasaa keessatti of danda'ee hirmaachuu hin danda'u jedha. Maaliif jennaan dura diinagdaa'uu qaba. Hojii nama hojii jaalatu ta'uu qaba. Hojii jaalate biyya jaalata. Hoo biyya jaalate saba jaalata. Hoo saba jaalate bulchiisa gaarii kenna. Nageenya kenna. Siyaasa jechaan bulchiisa gaariidha. Wangeela irratti iyyuu isaa Iyyaasuun bar Musee jalatti hime kan seera barachaa dhufe barreessaa kan dhufe. Kanaatiif iyyuu hunduu wal jalatti kan deeman yeroo mara isa karamitti deemna kan jedhu san laaluu qabna. Miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qofaaf oduun ta'in hundaafuu dargaggeewwan hundaafuu bifa gaariidhaan leenjii muuxannoo hubachiisuu adda addaa kennaa akka of jaalatan akka biyya jaalatan akka hojii jaalatan gochaa deemna. Kana qofaa miti mana jireenyaa irrattis hojjechaa jirra. Yeroo ammaa kana proposaaliinis site planning keenyas mirkanaa'ee bifa gaariidhaan itti deemaa jirra. Raawwii irratti ammanuuf jira. Miseensa 15,400 mana jireenyaa yeroo ammaa kana kan lafatti gadi buufne bajetas hojjenne misooma baankii Itoophiyaa wajjiniin hidhata godhachuu mallattoo qofatu nuufa walii galtee irratti ga'amee jira. 30-70 kan jedhamu san duraan durseetiyyuu nuti hubatee fide calqabne ammas isa san hojiirra oolchuudhaan baankota wajjiniin harka wal qabachuudhaan sirriitti hojjenne biyyattii teenya irratti biitti tun anaaf maal naa goote jechuu osoo hin ta'in ani biyya tanaaf maalan godhe jechuu qabna. Ani biyya kootiif maalan godhe biitti koo maal naa goote osoo hin ta'in biitti maa biyya sirraa waa eegdi malee biyyarraa ati waa eegdu garuu ati waa goote biyya irratti fayyadamuu biyya irratti hojjechuu tokko ta'uun hin danda'ama. Kanaaf barri kun bara qaroomaadha. Bara cimee dammaqiinsaan of eeggachuu qabudha. Bara hoolaan akka re'eetti marrachuu calqabetti namni hoolaa ta'uu hin qabu. Taa'uu hin qabnu. Feesbuukii hir'isuu qabna. Sooshaal miidiyaan baay'ee nu balleessaa jira. Dhibaa'ummaa keessatti nu naqaa jira. Dhibaa'ummaa keessaa bahuu qabna. Dhibaa'ummaa dhiisuudhaaf feesbuukii karan taanetti jijjiiruu dhiisuu. Wal arrabsuu irratti kan fayyadamu. Waan adda addaati irratti kan fayyadamu. Maqaa balleessii irratti kan walirratti fayyadamu. Feesbuukii biyya keenya qofaadha. Mee faranjoota feesbuukii irratti inni agarta. Inni agartu. Waasaap irratti isaan agarta. Tiwiitarii irratti isaan agarta. Waan adda addaati irratti. Tiiktookii yoo seente tiiktookii irratti kan agartu Abashaadha. Uummata biyya kanaati. Uummata biyya hiyyeessatitu oduudhaaf qofa uumame baay'isawee. Uummanni hiyyeessi yeroo marasaa wareessituu ta'a, odeessituu ta'a, hojiin jaalatu, dhibaa'umta taata. Adoonni bar warri adiidha hojiidhaan waan qabamaniif yeroon qaban wannoodhaaf tiiktookiidhaafis yeroon qaban, feesbuukiifis yeroon qaban, yuutiiviidhaafis yeroon qaban. Nu garuu yuutiivis, feesbuukis, tiiktookis hojii godhannee jirra. Hojii godhannee jirra. Maallaqa godhannee jirra. Kanatu nu balleessaa jira. Kanarraa of qabu jechuun hir'isuu qabu. Fagaachuu hin danda'ani takkitti wal ga'ee jira. Garuu of hir'isuu qabu. Amma ta'e isaa hir'achuu qabu. Maaliif jennaan hin baddu, ittuu baddu, dhaloota bada. Oromiyaa Oromoo nyaattu dhuumuu hin qabdu. Oromiyaa Oromoo hammattee wal jaalattee wal kabajee deemuu uumamuu qabu. Waan nun ibsine waan nun laallanne laaluu ibsuu gochuu hin qabnu. Aadaa moti kun. Daa'imti waggaa 15dha. Abbaa isaa akaakayyuu isaa kan ta'u nama dhangoorra jiru yookaan waan tokkorra jiru gadi buutanii footoshooppiidhaan godhanii yookaan harree fakkeessanii yookaan waan bineensa fakkeessanii fa'aa gadhiisu hin agarta ta'u ta'e. Kanaaf kuni hunduyyuu aadaa Oromootii dhuguma. Dursinee kan qaamanuyyuu kan dura darbuun kan hin danda'amne har'a maaliif gadi bunneetu gadi namummaa isaatu jijjiirree maa gadhiisna maa postotna
Kuni humti isaatiyyuu sirrii miti. Egaa galmi waldaa kana maali? Yoo jenne sanyiin amma immoo jiraate umurii waggaa 60-70 hoon jiraadheedha umurii kiyyaanii. Garuu amma hin jiru kanatti seenaa tokko hojjedhee waan ta'e galmeessisee darbuun qaba. Seenaadhaaf hojjechuu qabna malee garaa keenyaaf hojjechuu hin qabnu. Mul'anni waldaa kanaatis kanaadha waan ta'eef. Kanaaf rakkoo dhuunfaa irratti hodhuun ta'ee rakkoo waloota irratti hundaa'ee kan dhaabbateedha waan ta'eef waldaan kun guddinaa fi tokkummaa diinagdee saba keenyaa qofa hin ta'in uummata dargaggeewwan biyya kana biyya Itoophiyaa jedhamu. Itoophiyaa miti biyya Itoophiyaa jedhamu. Itoophiyaan fi Itoophiyaan tokko miti. Biyya Itoophiyaa jedhamu kan dargaggeessa biyya Itoophiyaadha jedhamu kan hunda isaa ol fuunee Afrikaa irra dabarsinee sadarkaa addunyaatitti diinagdeedhaan ga'umsa dargaggeessa ga'umsa qabu qaroomu bilchina qabu an of danda'u an biyya isaa jaalatu an wal jaalatu an abbaa ofii jaalatu an of jaalatu namni tokko of jaalachuun isaa dirqama baay'ee of jaalatte ana na jaalatta of jaalanne tanan nan jaalattu kanaaf of jaaladheen maatii koo yookaan nama biraa jaaladha of jaalanne lubbuu keenya sassanna waan ta'eef sin tuqu waan ta'eef sin jaaladha sin ibsadha waan ta'eef kanaaf dargaggeessa of jaalatu biyya isaa jaalatu diinagdee isaa jaalatu aadaa isaa odaa isaa afaan isaa dagaagfatu sirriitti deemuu qabna jechaadha. Ani dhaladhee anan guddadhe asuma Finfinneetti asuma Xoreelochi dirree Arfaasaa jedhamti Xoreelochini anan dhaladhe asuma irratti anan guddadhes naannaadhuma kana irratti garuu bakka tokkummaa kana dhaloota irraa kaasee daa'imummaa kiyya irraa kaasee kan dagaagsu abbaan kiyya akkasumatti gaggeessadhuma macaaftuu lamaa keessaa nama tokkodha. Garuu innis taanan kanumaadha kan fudhatee dhufe anis isuma abbuma kiyya irraa kanan dhaaladhe kanumaadha. Hidhamuus dandeenyes kanumaa fi waggaa 10 mana hidhaattis kan inni guddachuu danda'eef jiraachuus danda'e kan itti kolaanis kanumaa fi hanqeessaa buqqaanis kanumaa fi kuni iftoominaan akkatti yoo akka feenetti akka sochaanuuf bilisummaan nu laatame dorgomaa diinagdee taane ayyummaadhaan baanee addunyaa tanarratti sirriitti akka mul'annuuf ni hojjanna. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa faajjii mataa isaa faarruu mataa isaa ni dhaabbachuuf qophaa'ee jira. Biraandii mataa keenya ampireellaa godhannee waan biyyi kun qabu hundarratti ni hojjenna. Olaantummaan keenya garuu hawwaloo keenya ta'uu qaba. An dhuunfaa keenya miti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qofa dhuunfaa an saba keenya martu han uummata keenya hunda uummata Itoophiyaa hunda Oromiyaa qofa miti. Xaafii waldaan dargaggoota caffee galchuu bar Oromoo qofa miti kan nyaatu Finfinnee irratti sablammoota nyaata. Kun milkaa'ina keenya tokkodha bar. Kanaatiif iyyuu baabura mana baaburaa galchuun kan keenya dhaabuun kan keenya achi keessatti kan daakkatu hundaadha bar. Kanaatiif ayyaana dhufu irratti immoo sirriitti hanqaaquu 200 ol lukkuu akkasumatti re'oota waan adda addaa sangaa waan adda addaa qopheessinee jira. Shunkurtaa dabalatees qopheessinee jira. Uummanni keenya wanta akka cinqamuu qabu isaa asitti eenyumtuyyuu nu barbaada hoo ta'e iddoo itti nu argatanii irratti hoo barbaadan ta'e lakkoofsa bilbilaa keenyatti nuuf bilbilanii nu argatanii dhufanii obbootaan jalaa bad bilbilanii iddoo isaa gaafatanii heeruu argatanii deemuu hin danda'u jechaadha. Kanaatiif iyyuu bifa kanaatiin itti deemnee milkaa'ina waldaa kanaatiif immoo humni guddaan kan nu barbaachisu sagalee keessani. Isin nurraa hin citinaa. Sagalee miidiyooleen saba keenyaa yeroo baay'ee keessaa maqaa nama keenyaa dhaatan yeroo baay'ee isaa bakka sabni keenya jiru irratti hin argamtani. Rakkoon isaa kanaadha. Isin arginee jirra. Maqaa keenyaan kan yaamaman miidiyooleen baay'eedha. Garuu oomisha keenya immoo warri kun badiidhaaf siyaasaaf nutti fayyadamuudhaaf waraabbatu. Kan isa san immoo dafee kan miidiyaadhaan kan cimu miidiyaadhaan kan deebii argatu isin bifa sanitiin sirriitti hojjechuu qabdu. Adaraa afaan keenyaan erga dhufame erga baname afaan keenyaan erga itti fayyadamne afaan keenyaanis ta'e afaan saba kaanittiinis ta'e sirriitti hubannoo argachuu qaba. Sagantaa qabdaniitiyyuu utuu sagantaa abdii boruu yookaan immoo sagantaa yaada abdii boruu kan jedhamu irra qabatanii itti fufsiisan 7
torban kan itti fufu sagaleen oduu qabame sirriitti saba keenya karaa toora miidiyaa kanaatiin otuu barsiisuu dandeenye otuu sabummaa namummaan maal fakkaata bilchinni akkamitti deemama akkamitti wal ta'an akkamitti rakkoo waliitirra dhaabbatanii luka keenya bitaatiin luka keenya mirgaadhaa akkamitti kopheetu na faaqe jennitu kopheen nama deessa jettaatam luka kee kan dha'ee cabse garuu luka kee bitaa ta'ee oduu jiru ati garuu kan itti qabattoonyetti jaalattee maallaqaan kan bitatte kophee keetitti qabatta maaliif jennaan salphina kee inni mattu kanaaf oromoon walii isaatiin wal cabsuu dhaabuu qaba wal isaa wal dhiibuu dhiisuu qaba wal cabsine garuu akka nu hin cabsinetti wal goone namni akka nu cabsetti wal gochuu wal himachuu hin qabnu warra kaan kan mo'achuu dandeenyu hoo aniif ati qulqulluu taane walitti dhufneedha kanaaf milkaa'inni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala milkaa'ina uummata keenyaati fuulduraafis sirriitti waan hundaanuu qophoofnee deemna waan dhuftanii kana hunda nu gaafataniif galata guddaa qabdu ulfaadhaa jabaadhaa